malee qullaa lafa dhaabatan haadha irraa qaba beekin. Ka isaa rakkoon qabu. Jaartii ni kaa'ati, jaartii alaalatii haqa irraa qaba. Kakaawwanii ooshi kakaawwanii maal jettaa? Kakaawwanii kun akka kan dogongora. Namni tokko nama dogongora. Dogongora siisanii. Atam malaan musliimaa miti. Intala musliimaa miti. Alhamdulillah musliima taate waan baalagee sila waan shariyaa islaamaan eeyyamne maal gootaa silkii keessa baattee shimiyaatti. Akka mataa keetiitti. Kan akka mataa kiyyaatti silkuma kiyyaayuu ni yeelli adeebi'ee waan akkasii keessaa qabaachuu miti. Silkuma kiyyaa gaafa kana maa arguna yeellaa isa. Sababbiin isaa amantaa musliimaa akka barbaadan ta'a jira. Isii malee guyyaan amantaa qabatu guute. Obsaan dhufee jira. Laal waan kana bilii biyya garaan hin nyaatu. Boni je megu tak kan mai kabat boni je ne ugu tak mai ki banaddo boni je banadde jira la obsa kana beta dal obsa kana to mantana tiktok isa irratti guba minamin jede hasaa ture obsa kana jechuudha email tiktok hasaa ture meetun obsan kuno dhabume siga erra barreesse sigarsiisa. Okay, obsa. Kana. Allah jiraale olgalchi qallaan jireme olgalchi. Mudi qabata bara kana barumsa wanta takati. Namoonni tokko jira galchi masaluu argatanii seenanii taa'u. Galchi miol. Yaanu obsa. Ada saati. Amar nama miskina tanne wali qabattee bar. Nama benne hunda wali qabatteeti. Amma miskiinni tokko nama fakkeenya fi namni barbaadu warra foloo qaban. Malee miskiinni kunneen bakka fedhe dhaqee tana fasoo dhiisaa miskiinota dhugaa. Maaliif ani nama viidiyoo na waraabaa fidaa feemasoota waa'ee kiyyaatu. Badaa kiyyaatu. Fida. Taakkana jettuun tuqina. Abboohuma goote godhiitii araarfadhuutii wanni si baasu kana tajettu feemasa illee taate rakkoon qabu. Garuu tabadaa kii dubbatu. Yoo agartan waraaba. Amma mataa mijattii amma asiin ufanii asiin haasa'u manna aqanii mijattiitti manii dura haraamara turtee miti haraama san deemtee waan inni jedhe guuttee fi badii ofii haa kaafattu. Hoo kanaa miti jette itti haafuu akkamatti jira. Gara kiyyaa amma salaadhee deebi'aa jabaadha. Itti haafuu kun jedhin obboleessa ko. Ila beekanii. Barumsa taa'is Isi baruuf namni baratu sila akka duraa irraa baratu. Ila dhageeffadhaa jiran. Duraa santi ta'a. Booniyyeen harka kiyya jirtimi. Rakkoota kan qabu. Ijoollee musliimaa dadhabnaa yeroo hunda. Ila booniyyeen harka kiyya jirti booniyyeen tuqinaa jira. Booniyyeen rakkoota kan qabu. Warri rakkoo qabu. Warra gastii seenee akkanaan xurumbaa buuf kana malee booniyyeen. Ati amma kajaraa dhattee fudhachuu hin dandeessu tiktookiin ishee kalsee deemsee. Ati amma ka ishee dhiistee kajaraa akkas seerra fudhachuu hin dandeessu. Maan dandeenye kanaaf jara warra feemasoota qofa na barbaada jedhaa bara maal godha nama foloora kudhan qabu maal godhaa fe'anii. Ani amma ka ishee dhiisi kajara feemasi dhaqee fudhisiin jedhee. Jara feemasoota rakkoo wahii ana wajjin yoo rakkoo takka uumanii rakkoon qabu dhaqee isinii fidee keessa ta'a. Amma beekta. Ati shayxaana moo ilmu mana waati ati namummaasa? Ati akka namni isiin tunne qofa irraa eegi bakka. Ati amma dhimma isii irraa hin qabuu jette miti nama isiin tunne. Waan hedduu nama ajaa'ibu dhugaa. Gubbaatu maal jettu? Bareeddu maal jettu? Ati namummaa silaa ta'u ni shakke dhugaa. Maaliif jettee akkas? Kiyya kana fudhataa soowwee. Akkamitti daakii namaa fudhachuu dandeessa? Innaa yoo biyya takka keessa jiraatanii shariyaa takkaan banamtee shariyaan ishiidhaa sun cufamte ati bitattee deeffachuu ni hin dandeessa dhugaadha. Baay'ee akkanumatti osoo shariyaa biyya takka keessa jirtuun hin banatin akkami fudhatu? Kiyya kana fudhadhume amma. Feesbuuka waliin jira. Na ajaa'ibe dhugaa fudhatu saamee fudhadhume kan gallaadha. Amma anis kiyyaa fudhatu jedhedha. Garuu komsi Oromiyaa ta'e danda'u. Bareeddu. Ani biyya fagoo jira. Isiin biyya biraa biyya arabaa keessa jirti. Biyya araboota keessa jirti biyya keessaa maqaan beeku. Garuu TikTokni anammarra taa'ee haasa'u kun kaaboniyyeeti.
Nimbe khabar isinu man dhaggeeffachaa jira. Kanaaf akkamitti kaati jettu sababa tontaane Facebook na harka jiraasi jedhe. Kan keema follow me qaba fuudhu follow me qaba keema. Follow desi fuudhi fiti Facebook ya kan guddaadha wali jira. Wanni bar sa'aatii gaafata yeroo si gaafata bar. Ifaajee si gaafata bar fuudhu. Sa'aatii si gaafata bar. Aha dhibbaa waliin fuudhu wada deessa soora tokkoon hin dhufa dhibbaa fi waa qaba sanni seenta. Dhibbaa fi waa qaba jetta? Sanni amma seenaa ni fudhatta. Imeeluma kee wajjin jiraannaniin anatuyyuu seenee kachi godhee fudhanna wajjin yoo ana kanatti seenuu barbaadde. Ministeera ammallee na caalatti. Amma silkii gadi to'atu seeniin osoo silkii kana keessa Anaa fi ati amma maamila taanaa fooloo na godhi keessan naa hayi naanti. Wajjin deemna haa balleessi. Waa ittisa. Dhuguma isa rabbi. Mana booniyyee illee seenee waa'ee keetillee hin dubbanneen. Mana booniyyee seenee muutii godhadhee dhaggeeffadhee tuma lifumaan ganna buusarree funta. Waan isin dhaggeeffachaa jirtanii jechuun waan isin dhaggeeffattanii? Dhaggeeffadhee tuma gabbee uumaa waa'ee keetiin dubbanne silleen arrabsine silleen tuyne ishilleen tuyne. An muudirraa ka'uu dinnaan ganna buusanii firra. Khalaas. Kanaafuu maamalloo jedhamee ta'a. Siifi ishiin biyya takka keessa jirtani biyya namaa. Abbuu biyya garaa jirraanne dachii biraa jira kulloo isin biyya ishaa jirtu. Ani amma booniyyee maamila ta'e jedhee haasaa namaa kana dhiisu walii waan dangali fidaa jedhe. Aboolaalaa wallaahi ati dhaggeeffadhu akka nama tokkotti sittin himaa waan ishii gadi hin baasin wallaahi rabbi sin dhiisu wallaahi hin baasin gadoo akka si bira jirtu haqiiddaa garuu hin baasin ani jirtu juuqa feesbuuk harkaa qabdu iccitiin si harkaa hoo jira an silaa sun ishii teessi jala kufeetuman si karadha malee harkaa dila kana godhu beeyta wallaahi suman kadhadha yoo kadhaati biraan kuttee egaa nagabaaste san bakka ajala waan taateef suman kadhadha si jala kufee dhugaa. Wama laaftuu tana hamba guutuu dhageessiftee ishiin cinqaa jirti bara. Maas hin kabani. Amma isii miti bareeddu wanni balleesse isii miti. Warra amma isii bira seenanii obsi jedhuuni. Warra sammani booniyyee miti. Ni gumna jaanii kamsi ni gumna jaan tirammoo kamsa ni gumna gareenu jaaraa jaaniisa. Namicha tiiktookii fudhatee tiyyee gubamamoo. Ani nam kana ni guban jedha. Maal gubamsi ummata tokko walitti qabattee muutii gootee biraa kutte ishiinis uummanni akkatti wacaafamaa godhuu hin danda'an garuu wacumatti jiran isaanis. Maal jedhamu